Tun qophii xiinxala seenaa gootota Oromooti. Qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan Saayintii Iskandar Alii Ursuuti. Kabajamtoota hordoftoota keenya warri qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kutaa tokkoffaa hin dhaggeeffatin feesbuuka keenya jala seenuudhaan dhaggeeffatanii akka irraa barattan isin hubachiifna. Tuni qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kutaa lammaffaati. Qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kutaa lammaffaa gubbarratti waa'ee obbo Abiy Ahmed isiniif dhiyeessina. Akka armaan gadiitti itti dhiyaadhaa. Erga dhaggeeffattanii fixattanii sheer laayik godhuudhaan Oromoota mara gurraa akka buuftan kabajaan isin gaafanna. Tuni qophii xiinxala seenaa gootota Oromooti. Doktor Abiy Ahmed Ali biyya mootii Abbaa Jifaar Gibee gama Aggaaroodhatti kan dhalatu yoo ta'u, isaa umriinsaa waggaa 14tti karaa dirree waraanaatti makame. Doktor Abiy Ahmed Ali dirree waraanaatti makamuun isaa bu'aa ba'ii jireenyaa akka gaaraa gubbara qaxxaamuraa akka dhufellee seenaan isaanii foomsa. Doktor Abiy Ahmed Ali ijoollummaa isaatiin dirree waraanaatti makamuun isaa laga jannataatii fi laga azaabaa hunda keessa qaxxaamuree kan as ga'e yoo ta'u, Doktor Abiy Ahmed Ali gameeyyotii lama jidduudhaan argame ta'uu seenaa isaatii fi wanni inni hojjete ragaa bahaafi keessaa'uu haati isaa gameeyyitii olaantuu akka taate mootii torbaffaadhaati taate jettee isaa ijoollummaa isaatiin jiru xiiqii ajaa'ibaa keessatti horuun isii gameeyyitii siyaasaatii fi akkasuma gameeyyitii haadhaa akka taate jechi isiin ganamaan ilma isii Abiy Ahmed Ali keessa kaayyatte. Gameeyyitummaa isii ragaa baheefi haati Abiy Ahmed Ali akkuma haadha ilma namaa kamiyyuu yoo taate bu'aa ba'iin jireenya duniyaa kan isiin keessa tarkaanfachiifte akka ilmi isiidhaa giraandii isii qabatuuf jecha san akka waan bira kaawwatteeti fakkaata. Inumaa jechi haati Abiy Ahmed Ali keessa kaawwatte. Abiy Ahmed Ali mootii gaafaan ta'e maaltu irraa eegama jee akka itti qophaa'aa dhufeeti fakkaata. Kuni Hiccitii cimina Abiy Ahmed Ali yoo ta'u, gufuudhaa fi bu'aa ba'ii jireenya keessatti roga hundaan isa quunnamu. Salphumatti hulluuqaa keessa deemaa dhufe. Keessaawuu Abiy Ahmed Ali sirna wayyaanee keessatti aangoo garaagaraa ta'uudha. Muudama garaagaraa gubbaratti hojii isaa boonsituu hojjechuudha. Aangoon isaa gujumarraan guyyaara dabaluudha. Inumaa sirna wayyaanee keessatti gameessa wayyaanee olaanaa ta'uudha. Yoo iccitii isaa keessatti deemaa akkasitti as ga'u inumaa wayyaaneen shakkii gurguddoodhaan ija shakkiitiin isa laaluudhaan aangoo irraa buuftee kan galchitu yoo ta'u, kun hundinuu Abiy Ahmed Ali ejjennoo isaa irraa hudduu duuba hin deebifne. Obbo Lammaa Magarsaa hiriyaa isaa kan ijoollummaa yoo ta'u, iccitii Abiy Ahmedii fi iccitii isaa sirriitti waan beeku. Bara qabsoon Oromoodhaa injifannoo garaagaraa galmee isaa dhufte. Bara ummanni Oromoo injifannoo isaa fuula duratti cimsate. Michuu isaa Abiy Ahmed Ali kan aangawaa isaa ba'ee gandatti gale. Ifitti fuuluudhaan aangawaa Oromiyaa taasise. Inumaa Abiy Ahmed Ali Lammaa Magarsaa ifitti ta'uun toorri daandii isaa kan ganamaa milkaa'aa fi akka dhufu isa taasise. Aangoo Oromiyaa garaagaraa ejjennoo isaa qabaachuudhaan inumaatu aangawummaa gubbarratti hojii isaa sirnaan bahuudhaan gama aangoo guddifachaa dhufe. Waajjira jiddu galeessa OPDOtti hoogganaa olaanaa taasisuudhaan inumaa michuun isaa obbo Lammaa Magarsaatii fi obbo Abiy Ahmed qabsoo isaanii hadhooftuu itti fufuudhaan injifannoo garaagaraa galmeessuudhaan ummata Oromoo biratti jaalala gurguddaa horachaa dhufan. Gameessi siyaasaa Oromoo kun ganamaanuu iccitiin qabsoo Oromoo akka waan isaa galteeti fakkaata. Mee fakkeenyaaf haasa'oo obbo Abiy Ahmed ganamaan godhaa dhufe tokko tokkoon waan Saayintiin Iskandar Alii Ursoo keessaa dinqisiifate. Keessaa fudhannee itti haa fayyadamu. Akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessine. Ummanni Oromoodhaa bara baraan moomaa ta'ee wanni jiraatuuf waan ummanni Oromoo moomaa ta'eef osoo hin ta'in waan sammuun ummata Oromoodhaa waan sammuun hayyoota Oromoodhaa bittinnootuu taateefi akkasuma qabsoon Oromoodhaa waan bittinnootuu taateefi ummanni Oromoodhaa akka mo'atu yoo barbaanne sammuu hayyoota Oromoo gurmeessuu danda'uudha qabna. Akkasuma qabsoo Oromoodhaa sanfa gaariidhaan gama bifa gurmooteetti jijjiiruu danda'uudha qabna jechuudhaan dhaadate.
kuni haasawaa Abiyyi Ahmad caffee Oromiyaa keessatti godhe yoo ta'u haasawni kun uummata Oromoo biratti fudhatama argachuudhaan Abiyyi Ahmad akka uummanni Oromoo irratti xiyyeeffatu taasise. Keessaawuu haasawaa dinqisiifamoo obbo Abiyyi Ahmad Alii keessa turtii OBN waliin taasise uummanni Oromoodhaa bara Minilik wanni moomeef waan Minilik qawwee qabuu biyyeetti hayyoonni garaagaraa barreesse. Kuni hiccitii siyaasaa Oromoota dhugaatii miti. Uummanni Oromoodhaa qawwee Minilik argate san maaliif hin argatin jennee yoo xiinxallee sirriitti ilaalla. Kuni ganda biraa keessa nama keessa jechuudhaan hayyuun Oromoo kun dinqisiifate. Hayyuun Oromoo kun dubbate. Gameessi siyaasaa Oromoodhaa kuni Itoophiyaanummaan sabboonummaan Itoophiyaanummaadhaa kan uummanni Habashaadhaa ganamaaf galgala ittiin dhaadatu. Oromoo akka hin miine ganamumaanuu akka waan hubateeti fakkaata. Hiccitiin siyaasaa Oromootis bikka tana keessa akka waan jirtuu waan hubateeti fakkaata. Kanaafi ganamaaf galgala Itoophiyaanii faarsee sinninoon Itoophiyaanii sinniboota Itoophiyaa inni oonaan langee ganamaa galgala dhaadata. Kanaafi hiccitiin siyaasaa isaa sabboonummaa Itoophiyaanummaa gubbaratti hirkise. Yoo uummanni Oromoodhaa sabboonummaa Itoophiyaanummaa kanaan guutame gufuun uummata Oromoo dura dhaabbattuu fi galaanni uummata Oromoo daangeessu akka hin cirrannee waan hubate. Uummata Oromoo daandii sirriidhaan qabsiisuudha. Hojiin inni ganamaaf galgala hojjete. Hojii boonsaa yoo ta'u osoo muummicha ministeeraa ta'e hin dhufin namni uummanni Oromootii fi uummanni Oromoo Islaamaatii fi Oromoon Kiristaanaatiis achi kannatee jaalalaan eeggachaa ture. Obbo Lammaa Magarsaati. Haa ta'u malee michuun isaa obbo Lammaa Magarsaa hiccitii siyaasaa Oromoo ganamumaanuu sirriitti waan beeku. Jarri kun hiriyaa ganamaan waliin ganne ta'uudha. Obbo Abiyyi Ahmad akka dura ta'ee filamu taasisuu keessatti obbo Lammaa Magarsaa gahee olaanaa taphata. As keessatti obbo Lammaa Magarsaa dantaa dhuunfaa isaa gonkumaa akka hin barbaanne. Fedhiin isaa guddaan uummata Oromoo aangoomsuudha. Qabsoo uummata Oromoo duratti tarkaanfachiisuu akka waan fedhuuti fakkaata. Yeroo sanitti uummanni Itoophiyaa guutuun keessaa Oromiyaa irratti deebiseeti jira. Keessaawuu dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo gubbarratti eenyu filatan jedhee uummanni Itoophiyaa guutuu kan eegaa jiru yoo ta'u, keessaawuu Islaamonni Itoophiyaadhaa namni wal falmaa jiru Abiyyi Ahmad Alii fi Lammaa Magarsaa ta'uu hubachuudha. Silaa Abiyyi Ahmad Alii nuu godhanii jechaa ture. Guyyaa Abiyyi Ahmad Alii durataa dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo ta'ee filamee as ba'e Islaamni Itoophiyaa guutuun hudduu ibdiituudhaan gammachuu isaa ibsate. Uummanni Oromoodhaa aaruudhaan hidhii isaa ciniinnate. Sababiin uummanni Oromoodhaa guutumaa guututti kiristaanaa fi Islaamatti osoo waliin qootiin hidhii isaa ciniinnatee aaree obbo Lammaa Magarsaatti abdachuu isaaniiti. Obbo Lammaa Magarsaatti abdatanillee amma Lammaa Magarsaa durataa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf obbo Lammaa Magarsaa yeroo sanitti as ba'uudhaan ibsa bal'aa uummata Oromootiif godhuudhaan uummanni Oromoo tasgabbaa'ee toora Abiyyi Ahmad akka qabatu taasise. Kun iccitii siyaasaa Oromoo keessatti shoora olaanaa qabate jechuu barbaadeeti. Gameessi siyaasaa Oromoo Lammaa Magarsaa uummanni Oromoo gonkumaa akka hin burjaajofne haasa'uu isaatiin kan godhe yoo ta'u, imalli isaanii karaa masaraa mootummaa qajeele. Erga garaa masaraa mootummaa waliin imalan wal falmiin iyaadiqoon gidduutti guyyaa hedduuf godhamte. Durataa adda dimokiraatawaa uummata Itoophiyaa durataa iyyaadiq ta'uudha. Obbo Abiyyi Ahmad muudame. Kuni oduu simbirtuu taateeti as baate. Uummata Itoophiyaatii fi uummata Oromoo guutuu biratti guyyaan guyyaa gammachuudhaa taate. Uummanni Oromootiis gabbee gammachuu isaa ibsate. Uummanni Itoophiyaatiis gabbee gammachuu isaa ibsate. Inumaa taateen tun sadarkaa idilee addunyaatti Itoophiyaa keessatti mootiin jalqabaa kan Oromoodhaa kan muudame kan duraa yoo ta'u, akkasuma Islaamni Itoophiyaa namni maqaa Islaamaa qabu Itoophiyaa keessatti muudamuun taatee bara kana taate ta'uu oduun idilee addunyaa Aljaziiraadhaa fi BBC'n hundinuu gabaasa. Inumaa gammachuun tun gammachuu idilee addunyaa taate. Sadarkaa Itoophiyaa bira kuttee gammachuu Afrikaa taate. Hayyoonni Oromoodhaatii fi hayyoonni uummata Itoophiyaa hundi feesbuuka isaanii gubbarratti yaada mataa isaanii maxxansuudha. Yaa Doktora Jaalalaa yaa Abiyyi Ahmad. Kana godhi san godhi jechuun nama sin barbaachisu. Atuu itti beeyte jechuudhaan hayyoonni Oromoodhaa yaadatu. Akkuma hayyoonni Oromoo yaadatutti Abiyyi Ahmad hojii idilee isaa irra bobbe.
duraan dursee biyya keessa imaluudha mootummaalee naannoo gubbarra imaluudha afaan garaagaraa dubbachuudha ummata Itoophiyaa guutuu afaan qabachiisa keessaa'uu leelliftoonni sirna nafxanyaa duri muummichi ministeeraa afaan amaaraa malee dubbachuun akka waan sabuutti lakkaa'u hogguu Abiy Ahmad afaan sabaa fi sablammoota ummattoota Itoophiyaa hundaan dubbatu hogguu Abiy Ahmad aadaa sabaa fi sablammoota hundaa uffatu yeroo fedhanitti gaddu yeroo fedhanitti gammadu waan qabatan walii wallaalchisa boodarra nafxanyoonni daandiin isaan baasu Abiy Ahmad alii malee akka hin jirre hubate walitti barreessuudha jaalattaniis jibbitaniis gurbaa kana injifachuun hin dandeemu kanaafuu hin qabneetuma waliin imaluun barbaachisaadha jechuudha hayyoonni siyaasaatii fi leelliftoonni sirna nafxanyaa toora Abiy Ahmad qabatan jechuu barbaadeeti erga siyaasaa biyya keessaa Abiy Ahmad guduunfatee harkatti qabate garaa olloota Itoophiyaa guutuurra imale biyyoota gaanfa Afrikaa guutuu gubbara naanne keessaa'uu haasawni guyyaa dura muummicha ministeeraa ta'e waa'ee Eertiraa itti tuqe obbo Isaayyaas Afeworqi bakka jirutti hudduu lafa rirrisiise obbo Isaayyaas Afeworqi haasawaa sanirraa gammaduudha jiilli tokko akka gama Itoophiyaa imalu taasise jiilli Isaayyaas Afeworqi gama Itoophiyaa imalchiise milkii garaagaraa milkeessuudha simannaan garaagaraa godhamuufi gara Eertiraatti deebi'e kana booda michuun isaa Isaayyaas Afeworqi afeerraa Abiy Ahmad aliitiif taasise inumaatuu waliigalteen Abiy Ahmad alii giddugala nama tokkootiin malee xumurachuudha waliigaluu isaanii addunyaa gubbaratti gabaasa hayyoonni ummata Itoophiyaatii fi hayyoonni Afrikaa hundi dinqisiifate ummanni Itoophiyaatii fi ummanni Eertiraa hundi gabbee akka waan guyyaa sanalleetti lakkaa'e gabbee gammachuudhaan simachuudha weydii garaagaraa weyddusuudha Abiy Ahmad aliitii fi Isaayyaas Afeworqi inumaa gammachuudhaan if wallaala kuni addunyaa gubbaratti taatee addunyaa barasan taate yoo taate addunyaan gabaasa kana wal jalaa fuudhuudha jiddugala tokkoon malee lubbuu kumaatamaan walirraa baasanii walitti araaramuun kun maali yaanii addunyaa ajab jechisiise keessaa'uu afeerraan gurguddoon addunyaa sadarkaa lammaffaa irratti ajaa'ibsiifachiifte afeerraa Keeniyaati michuun isaa Uhuruu Keeniyaattaan afeeruudha madaaba gurguddaa dhoosuudha addunyaa ajab jechisiise inumaa afeerraan Uhuruu Keeniyaattaa addunyaa ajab jechisiisuu bira kutee anaatu eenyu gadi jechuudha mootiileen biyyoota Arabaa hundi afeerraa Abiy Ahmad aliif akka taasisan taasise inumaa biyyittii Abiy Ahmad alii dhabuutti afeerraa kamtu kam caala jechuudha itti fufanii afeerraa addunyaa guutuu dinqisiifachiiftu afeere kuni addunyaan guutuun dubbii tanarraa mataa qabachuudha abbaa noobeelii addunyaa ta'ee akka qaadhimamu taasise noobeelii addunyaa namoota garaagaraatiin yoo dargamu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad injifachuudha noobeelii isaa harkatti galfate kana booda taatee boqqottuu takkaatu as ba'e masaraa mootummaa keessatti siidaa minilik ijaare jechuudha sabni isaa guddaan inni keessaa burqe kan tifoozoo gurguddaa ta'eef itti mufachuudha Abiy Ahmad jibbansa isaa qabaniif inumaa kitaaba inni barreesse gubuudha taatee ajaa'ibaa kan yeroo sanaa taate keessaa'uu mufannaan gurguddaan ummata Oromoodhaa paartii bilchiginnaa jee kan Abiy Ahmad booda tanaas baase paartiin tun paartii leelliftuu sirna nafxanyaati jechuudha hayyoonni Oromoo hundi falmii gurguddaa irratti taasisuudha gamaa gama bahee walitti bookkisaati jiru kuni taatee ammaan kana deemaa jirtu yoo taate Abiy Ahmad alii iccitiin siyaasaa isaa akkuma itti fuftetti jirti waan kanarratti saayintiin Iskandar Alii Ursoo qorannoo dhiyeessuudha qorannoolee adda addaa godhuudhaan miidhaa Abiy Ahmad alii uummata Oromoo irratti gaggeessuu fi bu'aa Abiy Ahmad alii uummata Oromootiif qabu addaan baasee kaa'e keessaa'uu siidaa minilik ijaaruu fi sabboonummaa Itoophiyanummaatiin guutamee leellisuun miidhaa takkaallee Oromoo irratti akka waan hin qabneetti uffamse ummanni Oromoodhaa kan miidhamu siidaa minilik ijaaruudhaa fi Itoophiyaanummaa leellisuudhaan osoo hin ta'in hojiin lafarratti hojjetamtu ta'u uummata Oromoo miidhu yoo taate qofa saayintiin Iskandar Alii Ursoo hojii Abiy Ahmad kan dinqisiifatuu fi garraa jeefatu yoo ta'u wantoowwan Abiy Ahmad hojjetan
kan ummata Oromoo saalfachiisu osoo hin ta'in kan ummata Oromoo mataa ol qabachiisu ta'uu ragaa ba'eefi. Keessaahuu jechoota Abiyyi Ahmad keessaa kan Iskandara Liyuursoo akka gaariitti itti mufate waa'ee sirna barnootaa gubbarratti Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa kutaa tokkoffaa irraa eegaluudhaan ummanni Oromoo barachuudha qaba afaan isaatiin kan jedhe kuni seenaa ummata Oromootii wajjin wal baalleesse kuni hiccitii siyaasaa qabsoo ummata Amaaraatiif keessatti qaba kuni hiccitii ganamaatti nama geesse biyyattiin Itoophiyaa jaampisan bara Minilik daandii sirrii irraa kan meeqe yoo taatu bara Iyyaatiq daandii sirrii irratti kan deebite yoo taatu Abiyyi Ahmad maarshii hudduu duubaa itti dhiisee maarshii fuula duraa naqachuudha biyyattii gama gaariitti imalchiisuu danda'uudha qaba. Abiyyi Ahmad wanni ammaan tana godhuu danda'u sirna barnoota biyyattii sirreessuudha keessaahuu afaan saba bal'aa biyyattii ummanni Itoophiyaa guutuun kutaa tokkoffaa irraa eegalee akka baratu godhuu danda'a. Kuni hegeree dhaloota biyyattii gara daandii sirriitti imalchiisa. Siyaasaa biyyattii gara daandii sirriitti imalchiisa. Dhaloonni daandii sirriidhaa akka qabatan godha. Kanaaf sirna barnootaa akka Itoophiyaatti diriirsuudhaan dandeettii guddaa ammaan tana qabu kana hojii irratti oolchuu danda'uudha qaba. Keessaahuu afaan Oromoodhaa afaan federaalawaa lammaffaa godhuu danda'uudha qaba. Afaan federaalawaa lammaffaa jechuun biiroo mootummaa federaalaa keessatti afaan Amaaraatiin kan wal qixa hojjetu jechuudha. Afaan federaalawaa tokkoffaa jechuun mana marii bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa keessatti kan hojjetu jechuudha. Afaan saba guddaa biyyattii kun akka afaan waloo biyyattii sadarkaa tokkoffaatti dhufu caasaa ammumaan diriirsee hegeree dhaloota biyyattii tolchuu danda'uudha qaba. Biyyattiin san afaan Oromootiin yoo badhaate jibbansa keessaa baatee uummanni biyyattii wal jaalachuudha. Ummata fedhii takkaaf qabsaa'u, ummata fedhii takka qabu, ummata daandii takkarra imalu uumuu ni danda'ama. Kana ammaan tana godhuu danda'uudha qaba. Wantoowwan Abiyyi Ahmad Alii ammaan tana godhuu danda'an kanneen kana fakkaatan waan amma godhuu danda'u amma godhee kan baruu kaatee biyyattii ceemsa bareedaa ceesisuu baannaan biyyattii saniis fuudhee ummata Itoophiyaatii fi ummata Oromootiif gara qileetti akka seenu Saayintiin Iskandara Liyuursoo qorannoo isaatiin lafa kaa'e. Kabajamtoota hordoftoota qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kanarraa asumarratti xumurra. Qophii biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan jiraadhaa naa ulfaadha. Horaa bulaanii. Iskandara Liyuursoo hojii Abiyyi Ahmad kan dinqisiifatuu fi kan raajeeffatu yoo ta'u wantoowwan Abiyyi Ahmad hojjetan kan ummata Oromoo saalfachiisu osoo hin ta'in kan ummata Oromoo mataa ol qabachiisu ta'uu ragaa ba'eefi. Keessaahuu jechoota Abiyyi Ahmad keessaa kan Iskandara Liyuursoo akka gaariitti itti mufate waa'ee sirna barnootaa gubbarratti Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa kutaa tokkoffaa